Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jettan jirra alhamdulillah baga nagaa qabaatta wanti keenya walumaanu. Arraan tanaa jechuudha akkaataa itti barnaamija kaartoon itti fayyadamuu dandeenyu haala kamiin kaartoona tolchinee haasofsiifnee akka namaatti dubbachiifnee ittiin fayyadamnaa warra jettanii keessaan akkamitti akkas ta'uu dandeettanii warri nu gaafachuu turtan. Arraan tana karaa salphaatiin jechuudha qabadhee isiniif fideetiin jira. Walumaan laallachuu haala ittiin tolfamuu danda'u kaartoona jechuudha. Haala ittiin kaartoon tolfamu isinitti agarsiisa. Nu faana turaa isiniin jennaan gasutti. Jalqaba irratti kaartoon san gabbuufattanii fayyadamuudhaaf aappii pileestoora keessa seentanii jechuudha. Pileestoora kana eegartanii yaada pileestoora kanas fayyadamtanii. Hoggoos as pileestoora san sarchi asirratti gootanii samboota irra maal jettanii katabdanii zuukaawut Oke, samboota gidee asirratti zuukaawut gootanii jechuudha yookaan asirratti immoo inni zuukaawut qofa jedhamu jira. Kuno akan sini bahasa model ke sini be model mal gotani open gotani yo barbadani mo khabrani jira jura san mo politikan jira uno politikan bertina be jira politikan kun mo isa barede asli normala garu ini kun mo malaka simpesa jirka malaka jura malaka an bitu simpesa jura gizeni application ana sen model akkatti maallaqaan fayyadamtan isin barsiisaa jechuudha. Maallaqaan bituu fiizikaarratti naquu waan adda addaa isin irraa fedha. Haala kana keessaa nabii Isaa nabii Suleymaanii waan fedhe dalaguu dandeessanii jechuudha haala kanaan. Akkuma sirriitti argattan kana kunis zuukaawwatii fayyadamtanii haala kanaan jechuudha baay'eetis nama ja'a. Okkee haala kanaan fayyadamtanii jechuudha. Ammaaf garuu kamiin buufadhee isin agarsiisa ammaaf immoo zuukaawwat moofee maayikir kajoo kana qofaan buusee isin agarsiisa jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamu dandeessanii samboota irra oppeen gootanii jechuudha zuukaawwatii kana jechuudha. Gizee oppeen gootanii akkana isin bana asirra wanni kun hundinuu duwwaa isaatii kan itti makkoodee dhiisee jechuudha. Samboota isin immoo neo moofiyyaa kana kan isin barbaaddan dhufachuudhaaf asirratti neo moofiyyaa kan gatuudha jechuudha. Akkana gizee isinii fide samboota isa tuuttanii as tuitanii jechuudha bakka sana gartanii bakka sana tuitanii jechuudha. As gidee tuitan haala kanaan isinii baasaa jechuudha. Aeropilaanii fi waan adda addaa kana jira. Kana hunda keessaa akka itti fayyadamu barbaadan isin gaafataa jechuudha. Maalitti akka fayyadamu barbaadan waan isin barbaadan jechuudha bakka jaabanaaf an kamiin fudhaa. Anammaan tana aeropilaanii jechuudha xayyara keessa nama jiru haa ta'u yookaan immoo aeropoort cheekinii kana keessa haa ta'u. Warga murachuudhaaf samboota irraa danii tan tuutanii jechuudha. Dan gidee tuutan booda irraa ammoo maal fudhatte ammas katti aanu piiktaaktorii kana tuutanii jechuudha. Samboota irraa piiktaaktorii gidee tuutan ammas ni tuutanii jechuudha. Ammas ni fidaan nama filatanii jechuudha keessaa nama kan barbaaddanii yoommoo nama qophatti nama uummachuu barbaadanii jechuudha. Adii bakka tuyyana jira kun elektorii kana jira sambo elektorii kun appii bira singeessa appii san irraa nama uummattanii fiddee jechuutu dandeessan jechuudha. Immoo garuu akka itti isin sanallee isin gatiisa immoo amma haala kanaan jalqaba namas keessaa fudhatan amma isii tanaaf filadhu. Ammaan tana aaliyaa filadhee jira maqaan isii aaliyaadha. Katti aanu immoo Aroonii Jalan yang nak saya fudhee sehingga sisa haa ol naa baasu xiqqoo naa obsaadha. Okkee kun ammaan tana aaliyaan achi gubbaan naa baatee jirti jechuudha. Samboota ammas daaniin godhachuu sumaan daan godhadhee samboota eegan daan godheen booda irraan eega daan gootee booda irra samboota irra ammas piik aktorii kana dhuftaa jechuudha. Irra gallooyta al tokko samboota siiba samboota isii tokkotti samboota aaroon tokkotti namatti aanu. Okkee samboota aaroon dhiifama. Aaroon itu itu ngatu Aaroon itu kah? Oke. Aaroon kalau itu kayak jira.
اوكي اما aaroon achirratti nu jira aaroon fi aleen achirra dhaabbatu jiranii jechuudha okay samboo jarra daniin godha danii jarra jedhin okay dan godha samboo ammaan tan hoo aaroon fi aaliyaatan waliin haasofsiisuudhaaf maal godhu qabna eessa tuyna eessa dhufna as tuyna jechuu bakka miseejjii tana ni gartanii miseejjii sadii tana jira achi tuytan samboo tuytan akka isinii ba samboo amma speak actually kanarratti dhuftanii jechuudha masarratti dhuftanii gizee takka gatu itanii eenyu haasofsiisu feetas inni sarratti isinii jechuudha aaroon immoo aaliyaa jira amma iyyaan aaliyaa haasofsiisuudha aaliyaa okay aaliyaa nama maal jetti sagalee godhu sagalee barreessuu barbaadanis yoo sagalee feetanis yoo barreeffama feetanis amma fakkeenyaaf sagalee ani waan waraabu jiru sagalee waraabu barbaadan kun bakka maayikii tanaa jira maayikii kana duuttanii waraabdanii jechuudha immoo garuu amma sagalee waraabu hin barbaanne barreeffama sagalee waan viidiyoo waan waraabaa jiru amma barreeffama waan godhaa jechuudha amma what we are going godhee jin barreessa okay samboodarra asirratti play godheetti ilaalaa jechuudha asirratti play godha we are going through gartanii jetteen jirti jechuudha amma sambooda ammoo yooniin aaroon bisu barbaade yoo eessan tuqa ammaan tana asiin tuqaa jechuudha amma fakkeenyaaf aaliyaa tan harkaan akkasiin haasoftu harkaa fi akkasiin qaama wajjin waan haasoftan harkaa fi qaama akkasii godhudha eessan tuqa naturaalii kana tuqaa jechuudha as hattaan kanan tuqa samboodarra inni kana hunda filattanii jechuudha afreenii fi agireenii fi gaawwatii fi anjirii kana hunda jechuudha keessatti jira samboodarra mee angirii jechuudha waan aara mee haa tuynu loltee jirti jechuudha kun amma samboodarra gizee sagalee as gattuu ittaan pilee gizee godhan kunoo akkasitti jechuudha okay amma aaroon dubbisna amma asuma tuynee bakka aaliyaa itti hona tuynee aaroon jijjiirraa jechuudha aaroon illee maal jaani amma aaroon kun amma aaroon goonee jirra aaroonoo maal jaa kunoo pilee goonee laalla we are going through ayiwaa agarteen jettanii kun hundinuu haaluma kanaan fayyadamaa jechuudha okay samboodarra amma irraa haa deebinu okay amma fakkeenyaaf sagalee barbaadan sagalee biraa irratti duudhaa fi sagalee jechuudha isiniif keessaa qabdu as tuuttanii jechuudha muuziqaa barbaadan muuziqaa qofa keessaa qabdan irratti yoo barbaadan as tuuttanii jechuudha yoo barreeffama barbaadan illee bakka tana fayyadamtanii jechuudha akkasuma waa hedduu sirraa jira ammaan tana mee garamtiin hin dabarsa amma kophaa uumuu yoo barbaadan jechuudha amma haala kanaan gizee bittan kun akkanatti pilee gizee gootan akkanatti haasawaa jechuudha okay amma samboodarra maal godhuu qabna mee kaantti hin dabarsa inni kaan immoo kophatti uumachuu barbaadanii jechuudha nama kophatti uumtan cirtaasisuu barbaadanii sanni jira kunoon inni gubbartu ni baagisiisan kana gootanii zeepitoo kanarratti jechuudha fayyadamtanii isa kanarra fayyadamtanii jechuudha harka ergattuu innoo kunoo hanga busheen ture isa kana jechuudha isa kana fayyadamtanii jechuudha okay isa kana fayyadamnee akkamitti fayyadamna okay ni seenna okay gizee ni bane maqaa kana waan kun akkana gizee ni bane samboodarra inni nusirratti ni bidaa tap to edit your after sinjaa akkana jeesi gadi jechuudha asirratti isa fayyadamtii godhuudhaa fi sambooda isa kanarra gattu gattee waan barbaadde jechuudha kunoo kaameeraa viidiyoo irraa waraabuu barbaadde akka fedhe godhuu nama qayyaruu barbaadde after viidiyoo godhuu barbaadde kunoo haala kana jechuudha shamisa irraa qayyaruu fi waan adda addaa kana asirratti kunoo isinii fida okay nama waa xiqquma irraa isin garsiisa isa kana buufattanii immoo akka dandeettii isinitti fayyadamuun isin barbaachisa ninu haala kanaa isinii fida waan isin barbaadan jechuudha asirratti ijaabii waan adda addaa gootanii itti fayyadamuudhaafis haala kanaan jechuudha kaartoonii haala kanaan hojjechuun egaa kana asitti uummattee boodarra achi dheeytaa jechuudha sambooda eegaa as dhuftanii asii boodarra zubkaawut kana seentanii